Nagaan siniif haa ta'u Faayisaa Best One Financial irraa. Har'a waa'ee kafaltii dabalataa unemploymentii fi stimulus checkii lammaffaan update sin godha. Egaa akkuma beekamu President Trump yeroo darbe $400 torbeetti dabalata unemployment akka kafalu murteessee ture. Egaa $400 kana keessaati $300 mootummaa federaalaatiin fund kan ta'u yoo ta'u $100 immoo mootummaa stateetiin fund akka ta'u murteessee ture jechuudha. Egaa $100 stateonni fundaa godhan jedhamee murteeffame sana stateonni baay'een yoo hin fudhatiin iyyuu isa mootummaa federaalaa dhufu sana isa $300 torbeetti kafalamu sana fudhachuudhaaf stateonni amma guyyaa irraatti stateonni 35 feemaarraa eeyyama argatanii kan gara kafaltiitti galanis jiru warri immoo akka amma September amma gara dhumaattiif September gidduutti kafaltiitti akka galanii ibsaniiru jechuudha. Egaa maqaan isteetota warra eeyyama argatanii yookaan immoo feemaarraa approvalii argatanii unemployment benefit kana kafaluuf murteeffatanii iskiriinii irratti argitu. Gaaffiin inni taanu eenyuti dabalata unemployment benefit kana argata isa jedhudha. Egaa unemployment isa dabalataa kana isa 300 dabalataa kana kan argatu yoo xiqqaate unemployment benefit torbeetti $100 nama argataa jiru yookaan immoo nama argatu duwwaadha kan argatu. Kan isa dabalataa 300 kana torbeetti argatu jechuudha. Kuni maal jechuudha? Akka isa yeroo darbee namni unemployment benefit state irraa argatu hundumaa dabalata kicha $600 federaalirraa dhufu sana argataa ture utuu hin ta'in state irraa yoo xiqqaate unemployment benefit torbeetti 100 nama argatu duwwaatu isa dabalata 300 sana argachuu danda'a jechuudha. Inni kabraa kaffaltiin inni dabalataa kun inni dabalataa $300 torbeetti kennamu kuni yoomii jalqabee kennama isa jedhu. Egaa akkuma sila jedhee kafaltii kanatti isteetonni baay'een kafaltii kana hamma yoonaatti hin jalqabne amma September gara dhumaatti yookaan immoo September gara gidduutti jalqabutuma ta'uyyuu kafaltiin kun immoo yoomii ta'eeti effective kan inni ta'u August tokko qabe hudduuduba deebaniiti August tokko qabanii isa dabalataa 300 kana kafaluu jalqabu jechuudha. Akkuma isiniin jedhee warra yoo xiqqaate torbeetti $100 argataa turanii fi yookaan argataa jiran duwwaatiif dabalanni kun ta'a jechuudha. Inni taanu waa'ee stimulus checkii lammaffaa. Egaa akkuma beektanii Dimokiraatoonnis Riippaabilikaanis stimulus checkii lammaffaa kana $1,200 kana nama tokko fi akka kafalamu yoo murteessaniyyuu isa stimulus checkii lammaffaa kana duukaa qabatee kan jiru gargaarsa adda addaa dhaabbatoota adda addaa fi steetii fi gargaarsi maallaqaa hammamti kennamuun irra jira ka jedhu irratti Dimokiraatiif Riippaabilikaaniin waliigaluu waan dadhabanii fi stimulus checkiin lammaffaa kun illee yoom akka kafalamu hin murteeffamiin jira jechuudha. Kanaafuu kafalamuun akka irra jiru yoo waliigalan iyyuu yoom kafalamuun akka irra jiru garuu murteessuu hin dandeenye jechuudha. Gaafa inni murteeffamu immoo abdeetii singoonaa. Egaa oduun keenya irraa kanuma nagaan naa ta'a.